ilmaan dila kana horatee waan jiruuf jecha hojii isaatii waan hin banneef jecha hanga yoomal qiyaamaatti hojii isaa itti fufte. Ilmi isarraa argattan hundaa'u namoo qaariyaa fi tarsiif jalaa qabdaniin bakka inni irra dhaabe san babal'isuudhaan islaamummaa jajjabeessuudhaan wal quba qabaachuudhaan hundi keenya wal cinaa dhaabbachuu qabna. Akka magaalaa bulchiinsa Dirree Dawaatti duutii har'aan tana namuu fuula rabbii magaalaa silaa har'aan tana namuu du'a kana numa hawwa. Hawaasni kun akkana bahee takkaa namni akkanatti asirratti akkanatti awwaalameen beeku rabbiin abbaa keenya akhiratti sodoon ta'in addunyaa irratti hojii isaa waan nu barsiiseef jecha itti qananiina malee waa takka wanni irraa mufannu waa takka hin jiru. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. Kanaafuu hundi keenya fuula rabbitti deebi'uu keenyan oolu bakka jiru rabbi yaa goonuuf. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Magaalaa Harariidha bakka amma irratti wal geenye kana warra magaalaa Hararii irraa dhaamsa fuunee karaa tokko deemina as gataa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Duraan dursa guyyaa har'aa haala uummanni musliimaa naannoo keenyaa fi naannolee biyya keenya hundarraa asitti argamtan guyyaan har'aa kun guyyaa gadda guddaan itti dhagamee jiru. Saniif sheeka keenya sheeka sheekowwanii rabbii jannatul firdoosiin haa qananiisu jenna nutii fi sheeka keenya wanni guddaan nurraa eegamu inni har'aan tan nu biraa deemanii jiranii nuti immoo kaayyoo isaan qabsaawaa fitra ummaa islaamaa ilmi sheekni keenya kaayyoo godhatanii socho'aa ijoolleen jiran san hundi keenyaa tokko taanee galmaan ga'uu qabna. Kanaaf faawundeeshinii Shee'aadam kan yuunivarsiitii hundaa'u irratti akka mootummaa naannoo Harariitti nuti gahee gama mootummaatiin godhuu qabnu bahuudhaaf qophiidhaa jirra. Saniif keessummoon adda addaa as naannoo keenyatti argamtan qophoo itti asii jirtu waan taateef sadii kabajaadhaan wal dhageeffannee nageenyi keenyaas eegsisnee namoota sagantaan kun bifamaan xumuramaa jira waan ta'eef jecha gahee mataa keenya hunda keenyaa bahuu qabna jechuudha. Sabachuu barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Beeku takka majlisaa Dirree Dawaarraa dhaamsa dhagaadha. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي ربي شيخ خير متى أقروف اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم أحسن مدخله نملي دلقته وان دلقته خراش شرف علمي شرف حديثه شرف القرآن قلت ربيتي شيخك يا رب رحمتها قلوا اللهم ارحمه اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم اكرم نزوله اللهم اكرم نزوله اللهم اكرم نزوله يا رب العالمين لا تحرمنا اجره واجعل لنا خلفا صالحا يا رب العالمين واجعل لنا خلفا صالحا يا رب العالمين لم يدلقت وكنا دلقته شرفنا قلتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وثبته بالقول الثابت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والرحمه لله على ربنا ستوقفوا لي خراج الله كفنا